Gammadaa ta'e jechuun wanta hundumaa qabaadhu jechuu miti. Wanta qabdutti gammadii jechuudha malee. Yooyaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Horoo Inspire wartaasan akkamnaaf jirtu bakki isin jirtanitti nageenyi gammachuun isiniif haa baay'atu kanan jedhu ana obboleessa keessan Diinaariyaati. Tole egaa guyyaa har'aa kanallee barnoota baay'ee namatti toluu fi baay'ee nama dadammaqsu isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hanga barnoota kodhumaatti na faana turan affeerraa kooti. Tole egaa barnoonni keenya guyyaa har'aa maal ibsaa maalirratti xiyyeeffata kan jedhudha jechuudha. Yeroo baay'ee yaadota nun yaannu jireenya keenyaaf galaata. Wanta nun yaanne bu'aa yaada keenyaati kan nun jiraannu. Kanaaf immoo maal yaanna nun maal goona jireenya keenya keessatti maal gochuun dabarsina nutoo yoo maal goone jireenya keenya fooyyaa. Jireenya keenya fooyyessuuf immoo maal yaaduu qabna mee? Maal gochuu qabna? Jireenya fooyyaa jiraachuuf bu'aa yaada keenyaadha. Akkuma isinitti himee yaada qajeelaa ta'e, yaada hubannaa qabu, yaada nu yaannudha kan nun jiraannu. Kan namni ittiin nu madaalullee yaada sammuu keenya keessatti yaannuunidha. Kanaafuu nuti bu'aa yaada keenyaati. Kanaafuu yaada akkamii yaanname? Yeroo baay'ee jechoonni namoota irraa dhufan mee jireenya keenyaaf yaada akkamii godhu? Yaada keenya haala kamiin jijjiiruu danda'u kan jedhudha. Yeroo baay'ee nama cimaa ta'e jechuun hin kufiin jechuu miti. Nama kufaatiin kufne jechuu miti. Nama cimaa jechuun nama cimaa ta'e jechuun bakkee kufee nama ka'ee dhaabbatu yookaan nama dogoggora isaarraa baratu, nama dogoggora hojjeterraa barate gara fuulduraatti deemu ta'e jechuudha. Nama cimaa ta'e jechuun. Kanaafuu nama cimaa ta'e gaafa namni nun jedhu lammiffaan kufiin kufaatiirra hin adeemin jechuu miti. Bakkee kufee sana nama tattaafatee ka'u ta'e jechuudha malee. Kanaafuu yaadonni nuuf kennaman bu'aa jireenya keenya irratti miidhaa qabu waan ta'eef kanaafuu nama cimaa ta'e gaafa namni siin jedhu jabaadhu jechuudha. Itti aanuun immoo gammadaa ta'e jechuun immoo hunda qabadhu jechuu miti. Gammadaa ta'e jechuun hunda qabadhu jechuu miti. Waan qabdutti gammadu jechuudha. Yeroo baay'ee nuti wanta qabnutti hin gammannu, jireenya qabnutti hin gammannu, wanta harka keenyaa qabnu irratti hin gammannu. Garuu wanta alaala jiru ilaallee baay'ee of dhiphisna, of yaaddessina. Gammachuu harka keenya irraa qabnu ofumaan of molqinaa jechuudha. Kanaaf immoo gammadaa ta'e gaafa jedhamu hundumaa qabaachuu qabda jechuu miti. Wanta qabdutti akkati gammaddu, wanta harkaa qabdutti, wanta of harkaa qabdutti, jireenya qabdutti, nagaa qabdutti, harka qabaachuu keetti, ija qabaachuu keetti, qilleensa fudhachuu keetti gammadaa ta'uu qabda. Dirqama gammadaa ta'uuf ati konkolaataa qabaachuu hin qabdu. Gammaddee jiraachuuf ati dirqama mana gamoo keessa jiraachuu hin qabdu. Kanaaf immoo gammadaa ta'e yeroo jedhamu waan qabdutti, miila qabdutti gammadi. Qilleensa oksijiinii kana fudhachuu keetti gammadi. Jireenya jiraataa jirtu kanatti gammadi jechuudha. Kanaafuu yaadota namni nu laatan haala kamiin hubanna nu? Haala kamiin immoo hubachuu qabna. Namoonni gammadaa ta'e gaafa nuun jedhan hunda qabaachuu qabda nuun jechuu isaaniiti. Kan jedhu baalaansi goonee ilaaluu qabnaa jechuudha. Itti aanee immoo yaadota namoonni nu laatan diina kee jaalladhu siin jedhu. Diina kee jaalladhu jechuun diinni gaariidha jechuu miti. Diina kee jaalladhu jechuun diinni kee gaariidha jechuu miti. Jibba caalaa jaalalli humna cimaa akka inni qabu siif ibsuufidha malee. Yeroo baay'ee diina keenya hin jibbina. Namoota nu jibbina hin jibbina. Namoota kan keenya taanis kan keenya hin taanis hin jibbina. Jibbi garuu summii caaludha. Gammachuu jireenya keenya keessa jiru, nageenya jireenya keenya keessa jiru, wanta jireenya keenya keessa jiru hundasaa tokko too hambisiin xaragee nu keessaa baasa. Kanaafidha yeroo baay'ee diina kee jaalladhu kan siin jedhan. Maaliif gara milkaa'inaatti si deemsisa waan ta'eef, diina kee irraa baratta waan ta'eef, karaa kamidha kan jedhu waan baay'ee irraa baratta waan ta'eef diina kee jaalladhu yeroo siin jedhan diinni kee gaarii siif hojjeta jechuu miti. Jibbarra jaalalli humna guddaa akka inni qabu si hubachiisuufidha malee. Inni itti aanee argamu immoo dhiifama godhi jechuun ati hin miidhamne jechuu miti. Dhiifama godhi jechuun ati hin miidhamne jechuu miti. Yeroo ati dhiifama gootutti jireenya kee keessatti dhiifamaan gootu taanaan keessa keetti haaloo kaawwachaa deemta taanaan
rakkoon biraa kan si qabatuuf si qopheessa. Keessa keetii namaaf dhiifama godhi, hundaaf dhiifama godhi gaafa namni siin jedhu yookaan dhiifama naaf godhi gaafa namni siin jedhu ati hin miidhamne jechuu miti. Garuu keessa keetti summii akkati keewwatu sababa hin barbaachisneefidha. Yeroo baay'ee namoonni dhiifama kan isaan si gaafatan illee akkati dhiifama gootullee kan isaan si gaafatan, kan isaan si gorsan. Kanaafuu yoo garaa dhiifamaa qabaatte keessa keetii boolla summii duuchaa deemtaa jechuudha. Yaada kee, sammuu kee maal gochaa deemta? Yoo haaloo qabatte, yoo garaa kee keessa keewwatte sammuun kee guutummaa guututti namticha sana bukkee dhaqaa'uudha. Kanaafidha yeroo hundumaa dhiifama godhi jedhanii kan namoonni nama gorsan. Kanaafuu yaadonni namoonni nu laatan bu'aa sammuu keenya irratti wanta guddaa godha waan ta'eef dhiifama godhi. Inni itti aanee argamu immoo hojii kee jaalladhu. Hojii jaalladhu jechuun hojii ati amma hojjetaa jirtu irratti gaarii hin jirtu jechuu miti. Hojii amma hojjechaa jirtu irratti gaarii wanta bareedaa hojjechaa hin jirtu jechuudha miti. Hojii jaalladhu jechuun. Hojii jaalladhu jechuun boora akka hojiin gaarii si eeggatu har'a hojjettee of qopheessuu qabda jechuudha malee. Hojii harka ofirraa qabdu irratti akka itti fookas gootee jaallattuufidha. Hojii jaalladhu jechuun wanta amma hojjetaa jirtu hin jaallattu itti gammadaa miti siin jechuu miti. Kanaa ol akka itti bareechitee jaallattee namoonni biraallee akka isaan si fudhataniif hojiif akka isaan si qeebalaniif akka isaan si fudhataniif jechuudha. Nama hojii jaallatu ni jaallatu. Nama hojii isaaf yeroo laatu, nama hojii isaa irratti eenyuun ni ilaallan, nama hojii isaa irratti wanta hundumaa irratti fookas godhee hojjetu namni kamuu hin jaallata. Kanaafidha hojii jaalladhu jechuun wanta hojjetaa jirtu irratti dadhabaadha, ati kufaadha, ati dadhabaadha jechuu miti. Kanaafuu hojii kee jaalladhu. Boorii keef hojii bareedaa siif gottee dhufa waan ta'eef. Tasumaa hojii kee hin uffita, hin jibbita, ittiin gammaddu taanaan na amani milkaa'ina hafta. Kanaafuu jechoonni namoonni nuun jedhan yookaan nuun gorsan sammuu keenya irratti miidhaa guddaa geessaa waan ta'eefidha. Inni itti aanee jiru immoo callisi jechuun hin dubbatin jechuu miti. Kan biraas dhaggeeffadhu, gurra kenni jechuudha. Callisi jechuun namoonni baay'ee hin dubbatiin akkas jecha nuun jechuuf jenneetti fudhatu. Callisi jechuun ammallee hubadhu, hubannoon biraa siif haa dabalamu. Dhaggeeffataa yoo taate dubbataa gaarii taate. Dubbisaa cimaa yoo taate barreessaa cimaa taate. Kanaafidha callisi jechuun ammayyuu dhaggeeffataa ta'e, hubataa taata waan ta'eef. Yoo dhaggeeffataa cimaa taate dubbataa cimaa taata waan ta'eef. Kanaafuu jireenya keessatti callisi gaafa namni siin jedhu maaliif hin jedhiin, hin dubbatiin jechuu miti. Kan biraa barnoota hubannoo guddaa jireenya keetti sii dabala waan ta'eef. Kanaafuu ammayyuu callisaa ta'e. Inni itti aanee argamu immoo abbaa garaa hin ta'in jechuun hin nyaatin jechuu miti. Ati abbaa garaa hin ta'in gaafa namni siin jedhu hin nyaatin jechuu miti. Haqa nama biraa, dafqa nama biraa hin nyaatin jechuudha. Namoonni baay'ee jireenya isaanii har'aaf jedhanii jireenya nama baay'ee balleessu. Gammachuu isaanii har'aaf jedhanii gammachuu nama baay'ee balleessu. Abbaa garaa ta'anii garaan isaanii wanta isaan mo'eef jireenya baay'ee gad daguugsanii gad hambisanii ofii isaanii ol kaanii mul'achuu barbaadu. Yeroo namni nutti haqqii namaatti hin darbiin jechuu barbaadaniiti. Abbaa garaa hin ta'in jechuun haqqii namaa, qabeenya namaa, jireenya namaarraa of qusadhu. Kanaafuu jechuun jireenya keenya keessatti nutti dubbataman jireenya keenyaaf nu madaalsisu, nu deemsisu, karaa nuu saaqu waan ta'eef eeggachuutiin deemuu qabna. Inni itti aanee argamu immoo hin dallaniin jechuun ati miira hin qabdu jechuu miti. Dallansuu keerraa dafii deebii jechuudha. Hin dallaniin jechuun ati miira hin qabdu, sitti hin dhagaamu, ati miira sitti dhagaamuu hin qabdu jechuu miti. Garuu miira sitti dhagaamirraa akka itti daftee deebituuf, akka itti irraa hubattuufidha. Kanaafuu nuti bu'aa yaada keenyaati. Yaada namni nu gorsu, yaada namni nu laatu, yaada namni nuuf kennu haalaan hin hubannu taanaan kufaatiin keenya ni guddata. Kanaafuu
barnoota kanarraa waan baay'ee akkasiin barataniif abdii guddaan qaba. Yoo isinitti tole ta'e laayik, sheer, sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Waan na duukaa turtaniif guddaa galatoomaa. Baay'een sin jaalladha.